BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya eegalee jira. Qondaalonni abaa'oo lagannaa nyaatarra turan akka nyaatan jaarsummaa kan deeman keessaa obbo Dirribii Damusee maal jedhu. Komaanderichi baay'ee barbaadeera maaliif ijaarri kun du'aniiru yeroo kan Jawaar Faasan Baqqalee Faasa afuran deebi'ee wanneen isaanii wal caala isaan sun cimoodha. Isaan kun lafeedhumaa fi gogaatu walitti jira. Amnesty International humnootni TPLF naannoo Amaaraa keessatti yakka waraanaa kan jedhamu raawwataniiru jechuun. Dabalataan ammoo yakka namoomaa irrattis raawwate jedhamuudhaan ilaalamuu danda'a. Yakka cimaa idil addunyaati waan ta'eef namoonni as keessatti hirmaatan dhiifamas hin argatan. Ameerikaan namootni yeroo labsii muddamaa Itoophiyaa keessa hidhaman akka gadhiifaman gaafachuus qabna. Odeessaalee idilee addunyaas isinitti himna. Anzaalaalam Taaddisaati turtii gaarii. Dhaabbatni fannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa keessatti torban kana ambulaansotni 2 jalaa fudhatamuu isaa ibsi. Dhaabbata kanatti dura taa'an dippiloomaasii fi quunnamtii Dr. Solomoon Ali akka BBCtti himanitti qaamni yakka kanaaf itti gaafatamu ammatti hin beekamu jedhan. Qeellam Wallaggaa ላይ ወደ 11 አምቡላንሶች አሉ። Qeellam Wallaggaa keessa ambulaansota 11 qabna. Isaan keessaa 2 haala nuti hin beeknee fi qaamoleen beekamneen nu jalaa fudhatamaniiru. Konkolaachistoota keenyatu ambulaansonni kunneen fudhatamuu isaanii nutti gabaase. Akka waliigaltee Jenevaatti kun yakka ta'ee ilaalamuun kan dhorkamedha. Seera Itoophiyaa keessatti yakka adabbii hanga hidhaa waggaa 5 irratti murtaa'uu danda'udha. Yakka kana qaamolee dhimmichi isaan ilaallatutti gabaasneerra. Bakka rakkoon nageenyaa jiranitti of eeggannoo nuti fudhannu jiru. Tokkoffaan bakka wal dhibdeen jiru yoo nuuf hin eeyyamamne hin seennu. Yoo waamichi nuuf godhame tarkaanfiiwwan of eeggannoo fudhannee ni deemna. Fakkeenyaaf alaabaa keenya fageenya irraa argamu mirmirsaa deemna. Tololtoota keenyaaf leenjii nageenyaa ni kennina. Hidhattootni TPLF waliin hariiroo qaban naannoo Amaaraa keessatti ta'e jedhanii namoota nagaa ajjeesuu dubartoota gareen dirqisiisanii gudeeduu fi qabeenya dhuunfaa fi mootummaa saamuu gabaasni haaraan Amnesty International saaxile. Dhaabbati mirga namummaaf falmu kun akka jedhutti dubartoota dirqiin gudeedaman keessaa ijoollee hanga ganna 14 ta'an illee jiru jedha. Dhaabbata Amnesty International gaanfa Afrikaatti qorataa kan ta'an obbo Fissaa Taklee akkamiin akka qoranicha gaggeessan BBCtti himaniiru. ወደ ቆቦ ላይ እንግዲህ ወደ 27 ሰዎች አካባቢ ይቀጥታ ቆቦ keessatti namoota 28 miidhaan saalaa fi aleellaan irra ga'ee dubbisne. Cinaa iddoo jedhamu keessa immoo namoota miidhaan saalaa irra ga'e 30 dubbisne. Gara Itoophiyaa seennee qorannoo gaggeessuudhaaf eeyyama waan hin arganneef karaa maddeen amanamoo bilbilaan arganneetiin kan qorannicha hojjenne. Qobbootti gaafa qaammee 4 fi 5 dhukaasa tureen hidhattoonni TPLF gara magaalittii deemuun namoota qe'eetti argatan ajjeesanii gaafas bulees akka itti fufe namoota ijaan arganii fi baqatan irraa dhageenye. Suuraa saatalaayitiin akka ilaalletti awwaalli haaraan akka naannicha jiru argineerra. Kaaba Gondar cinaa keessas ji'a gayyaa jalqabee dubartoonni akka gareedhaan gudeedaman kan umuriin isaanii saalquunnamtiif hin geenyes akka gudeedaman dhageenye. Bakka tokko tokkotti ammoo haadhaaf intala bakka tokkotti akka gudeedan dhageenye. Dabalataan ammoo qabeenya isaanii kaan mancaasuun kaan immoo saamuun isaanii namoota dubbisneerraa dhageenye. Warri miidhaan irra ga'e yeroodhaan yaaliis argachuu hin dandeenye ture. Hospitaalonni saamaman hojjechaan turre. Booda gartokkeen isaanii yaalii argatan. Sa'aatii 72 keessatti qorichoonni fudhatamuu qaban jiru garuu hin argatiin turan. Dubartoonni miidhaa kanarraa ka'uun dhibee akka fiistulaaf saaxilaman jiru. Yakki humnoota TPLF raawwate kun yakka waraanaa fi sarbama namoomaatti ilaalamaa jedhan obbo Fissaan. Waraana keessatti namoota waraanicha keessatti hin hirmaannee fi namoota nagaa ta'an gara biraan ammoo waraana keessatti hirmaatanii miidhaan kan irra ga'ee fi booji'aman ajjeesuun seera idil addunyaan yakkadha. Qobbootti gochoonni namoota nagaa irratti raawwataman akka seera idil addunyaattis ta'e Itoophiyaatti yakka waraanaa jedhamuun galmaa'uu danda'a. Dabalataan ammoo yakka namoomaa irrattis raawwate jedhamuudhaan ilaalamuu danda'a. Yakka cimaa idil addunyaati waan ta'eef namoonni as keessatti hirmaatan dhiifamas hin argatan. Kanaafuu yoo danda'ame biyya keessattis mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Yoo kun hin taanes gara mana murtii idil addunyaatti geeffamuu danda'a jechuudha.
የሚችል ወንጀል የተፈጸመው ማለት ነው። ኤርገ ወራኒ ካባ ኢትዮጵያት ጂኦታ ኩድሸን ዱራ ጀልቀቤ ያኪ አዳዳ ናኖ ትግራይ keessattis namoota nagaarratti raawwataa turu dhaabbileen mirga namoomaa gabaasaa turan. UN fi gamtaan Afrikaa sarbama mirga namoomaa naannoo waraanaan miidhaman keessatti qorachuuf wixinee yaadaa dhiyeessanii ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu gaaffii dhaabbileen kunneen dhiyeessaniin fudhannee kan jedhan obbo Fissaan gabaasni isaanii ammaa kunis yakka raawwatame guutuu haguugeera jenneen amannuu jedhan. Yakki wal fakkaataan naannoo Tigraay keessattis raawwachaa turuusaa yaadachiisan. በዚህ ሪፖርት ላይ ያቀረብናቸውን አይነት ድርጊቶች gochoonni gabaasa kana keessatti raawwatamaniiru jedhamuun eeraman Tigraay keessatti raawwatanii akka ture gabaasne beekna. Gochaan kun yakka ta'uun isaa nama gaafachiisa waan ta'eef hooggantoonni osoo ilaalanii callisanis gaafatamuu malu akka dhaabbatu gochuu qabu. Kan biraan ammoo namoonni as keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuu qabu. Qorannoo gaggeessuun murtoo akka argatan gochuu irratti xiyyeeffachuu qabu. Kana boodas akka wanta akkasiin deebine barumsa kennuu fi hordofuu qabu. የሚለው ላይ ማተኮር አለባቸው። Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaaboon sinitti hima. Hoogganaan fonqolcha mootummaa Burkina Faso pirezidaantii yeroo fi biyyattii ta'uun kakuu galan Paul Henry Damiba sagantaa xiqqoo magaalaa Ogaadoogotti qophaa'e irratti olaantummaa seeraan deebisa jedhanii garuu yooma akka bulchiinsa siivilitti deebisaan hin dubbanne. Haleellaa qindaa'aa Al-Shabaab Somaaliyaatti raawwateen namootni 5 ajjeefamuun 16 ol kan ta'an ammoo madaan. Poolisiin biyyattii haleellichi poolisii fi bakka sakatta'insaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu hime. Al-Shabaab loltootni isaa bu'uufataalee waraana mootummaa haleeluun meeshaa waraanaa fi konkolaattota fudhachuu hime. Mootummaan Aljeeriyaa dargaggoota hojii dhabaniif miindaa kaffaluuf akka jedhu hime. Hojii dhabdummaan akka malee biyyattiitti waan dabaleef pirezidaantiin biyyattii Abdelmaajid Teebune dargaggootni ganna 19 hanga 40 jiran ji'atti doolaara 100 argatu jedhan. Taphataan duraanii Zimbabwe Charles Yohane Afrikaa kibbaatti hojii leenjisummaa kubbaa miilaa fi tajaajila taaksii kennuu irratti bobba'uun hojjechaa ture ajjeefame. Obboleessaa BBCtti akka himetti Charles jalqaba butamuun konkolaataa isaas erga irraa fudhatanii rasaasaan ajjeesanii jedhe. Itoophiyaatti namootni labsii yeroo muddamaan hidhaman hatattamaan akka hiikamaniif mootummaan US gaafate. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa hojii gaarii ta'uu kan ibse mootummaan US garuu tarkaanfii kanatti aansuun namootni wayita labsichi ture hidhaman hatattamaan hiikamuu qabu jedhe. Firaafolii dhugaasa. Ministeerri dhimma alaa US ibsa baaseen waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi goolama siyaasaa uumamee jiru karaa nagaan furmaata kaa'uuf tarkaanfii mootummaan fudhate kanatti gammaduu ibseera. Ta'us garuu labsii yeroo muddamaa kana keessa hidhamanii kanneen osoo himannaan irratti hin banamin mana hidhaa keessa jiran hatattamaan hiikuun tarkaanfii ittaanu ta'uu qabaa jedheera. Hidhaan akkanaa yoo dhaabbate mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisaa fi bu'aa qabeessa ta'e dhugaatti jiraachuu danda'a jechuun ibsa kana irratti eereera. Dabaluun ibsa kanaan mootummaan US Itoophiyaa keessatti waraanni hatattamaa akka dhaabbatu gargaarsi namoomaa danqaa malee akka qaqqabu akkasumas dhiittaan mirga namoomaa akka qoratamu gochuuf qaamolee dhimmi kun ilaallatu hunda waliin dubbachuu akka itti fufus himeera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas Paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kana osoo yeroonsaa hin xumuramin kaasuun isaa sirrii ta'uu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kana akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 2014 irraa kaasee ji'oota 6 labsee kan ture yoo ta'u kibxata gurraandhala 8 2014 deebisee kaaseera. Mootummaan labsii kana kaasuunsaa waan jajjabeeffamudha kan jedhu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni yeroo labsiin kun ture hidhamanii hanga yoonaa manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hatattamaan akka gadhiifamanis gaafateera. Dabalataan namoonni labsii yeroo muddamaan hidhamanii gadhiifaman waraqaa kana mirkaneessuu dhabuu isaaniitiin gara hojii isaaniitti deebi'uu waan hin dandeenyeef rakkoolee hawaas dinagdee hamaaf saaxilamaa jiraachuu akka adda baases koomishinichi ibseera. Kanaafuu namoota mana hidhaa turaniif ragaan mirkaneessu akkasumas ragaaleen barbaachisoo biroon hatattamaan akka kennamuuf namoonni hidhaatii gadhiifaman gara jiruu isaanii idileetti akka deebi'aniif haalli mijachuu akka qabus koomishiniin kun gaafateera. Labsiin yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jedhee labsee ture kun akka ka'uuf erga ji'a darbe manni maree ministeerotaa murteessee booda kibxata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitiin akka kaafamu mirkanaa'e. Labsiin kun tibba hidhattoonni TPLF fi waboo walta'iinsa uumuun gara Finfinneetti dhiyaachuun dhaga'ametti labsame. Mootummaan labsii kana kan kaaseef haalli nageenyaa fooyya'uu fi dhiibbaan inni dinagdee biyyattii irratti fide hamaa waan ta'eef ta'uu eereera.
Qondaalonni ABO mana hidhaa jiran tibbanaa lagannaa nyaataa irraa turaniiru. Kanarraa ka'uun jaarsoliin biyyaa mana hidhaa isaan jiran deemuun akka nyaata nyaataniif erga kadhatanii mana yaalaa geeffamuun gulukoosii akka argatan ta'eera. Namoota jaarsummaa deeman keessatti pirezidaantiin waldaa Maccaa Tuulamaa obbo Dirribii Damusee fi Piroofeesar Asaffaa Dibaabaa argamu. Obbo Dirribiin deemanii maal akka hubatanii fi dhimma isaanis mootummaatti dhiyeessuuf hanga ammaa maal gochaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Gaafa guraandhala 8 nama 6 nama nyaata lagate akka fidanii namni bilbilinatti hime jarri kuni baay'ee dadhabaniiru jaarsi biyyaa isinumaa meedhaqaatii gaafadhaa ani maatiidhaan aan jedheen namicha sirriitti hin beeku jara garuu beeka ganama sana gaa jaarsolii biyyaa as keessa amma nama obbo Alamuu Hordofaafaa jedhamanii jaarsi kuni 90 keessa umuriin isaanii naannoo dhumti mana bulchiisa sanaayyuu lafa isaanii duriitii sitti nama kabaja qabanidha. Buraayyuu jechuudha. Buraayyootti anaanis walitti dhiyeenya qabnaa. Sheek Kadir nama jedhamus naannoo kanatti isatu naa bilbilee isa saanee ganama namni jaha dhaqnee naannoo kanaa aaddee Arfaasee Diroos keessa jiru akka irra buusaa komaandarri kan isa ajaju komaandar dheeressaa jedhama. Inni Finfinnee dhaqeera. Innuu galgala marga qabatee kadhataa ture midhaan nyaadhaa jedhee hakiimis fidee ilaalchisee jarri kun du'aniiru yoo gulukoosii fudhatan malee midhaan akka nyaachifne jedhe hakiimiin jedhanii poolisoonni nutti himanii isa booddee garuu isinitti hin finnu komaandarri yoo dhufe malee seeruma wattaadaraatii walitti hin finnu nuun jedhanii. Sa'aatii 8 isa jarri 2PM jedhan sanarratti amma namni nu daddabalamee 9 taanee dhaqnee komaandarri dheeressaanis dhufee wal qabannee hundi salgan keenyayyuu marga harkatti qabannee komaandarichi baay'ee barbaadeera maaliif jarri kun du'aniiru ani yeroon kan Jawaar faa Baqqalee faa 4 deebi'ee wanni isaanii wal caala isaan sun cimoodha xiqqoo eegduu qabu natti fakkaata. Isaan kun lafeedhumaa fi gogaatu walitti jira. Du'aniiru. Yeroon annaqu guyyaa salgaffaa isaaniiti. Dhaqnee marga qabannee kadhannee gadaa ol jirraatu dubbata. Isaaniin bakka bu'ee isaan baay'een isaaniin dubbatanii. Booda jilbeeffannee jaarsi waggaa 90 sun jilbeeffatee ciifnee midhaan lagachuun maal godhaa warri isin hidhan du'a keessanii hin jaallatu malee hin jibbuuyi. Midhaanuma nyaadhaati booda maaluma rakkoon keessan jennaan bakka 10tti hidhamne egguma hidhamne waggaa tokko keessatti bakka 10tti hidhamne mana handaaqoo keessatti nu hidhanii nama arguu nu dhoowwanii ol nu joorsanii gan nu joorsanii duuneedhuma obbaafannaa jenneetu qabsoo keessatti immoo waa tokko gumaachinee dabarraa beellamni manni murtii isin hin barbaadu jedhee nu gadhiise maal hidhamuun keenya maal jedhamaa jedhanii akka irrumaa jala laasifataa deemnee garaa laafaa deemanii kenna isaan hin dubbatu ija isaa duwwaa arginaa. Battee maaloo du'een mana obbaafadhaa na dhiisaa jedhee jaarsi waggaa 90 sun Doktor Asaffaani hin ciise lafa qixxuma isaa ciise inni batteen firaashiirra jira Doktor lafa wayyee dhumarra ciise maal inni kan kadhataa jiru amma midhaan nyaadhaa miti gulukoosii fudhadhaadha. Gulukoosii akka fudhataniif. Gulukoosii akka fudhatanidha komaandar dheeressaanis kan manaa kadhadhaa jedhee kadhannee isaan haa toluu tole nuun jedhanii akkuma isaan jedhaniin komaandar waraqaa warra waa'ila ta'ee faana deemus ambulaansii ajajee fudhatee poolisii hospitaaliitti geessee mootummaa bira dhaqxanii rakkoo keenya watti nu himtan waadaan nu galtuu jedhan isinii galla bakkuma jettaniin dhaqnaa jennee. Waajjira pirezidaantii deemtaniittuu jedhani maal isiniin jedhani? Akkuma jirrutti waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis bira dhaqnee akka irra buusaa obbo Shimallis waajjiran jiranii nama Mogosee Da'ee jedhamu bulchaa biiroo sanaati isaaniin argannee baay'ee isaatii dheeraa wajjin haasofne amma yoo beeklamaan jirraa jedhanii murteessuu hin danda'u garuu akka midhaan nyaatannoo kadhadhaa haalli isaanii akka ilaalamu hin goonaa ani kanuman isiniin jechuu danda'a yeroo obbo Shimallis galan immoo deebisanii dhuftu nuun jedhanii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu isaa kanaan xumuriin dura dubbii Raashiyaan loltoota ishee daangaa Yuukireen irraa kaasaa jiraachuu himte dhugaa ta'uusaa ammayyuu hin argine jedhe neetoon barreessaan waliigalaan neetoo Jin Stoltenberg inumaayyuu Raashiyaan qophii waraanaatti jirti jedhaniiru. Sagantaa galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture qopheessituun Firaafolee Dhugaasaa boru walitti deebinaa halkan gaarii.